miindaa ji'a jalqabaa fudhate? Eentu miindaa ji'a lammaffaa fudhate? Eentu miindaa ji'a sadaffaa fudhate? Kaampaanii keessatti hojjettanii jechuudha. Mee namni miindaa ji'a sadii irgit miindaa ji'a sadii birrii 1,200 namni fudhatu jirta. Kanaafi kaampaanii hin dhufinaa jechuun waan biraatiif miti ijoo. Sababbi ID sirraa hojjeteef miindaa kan kee kan ji'a sadii sirraa qabata. Sababbi ID si hojjeteef miindaa kan kee ji'a sadii sirraa qabata kaampaanii jechuudha. Dhugaa waan salphaa isinitti hin fakkaatin ijoo. Jireenyi kaampaanii keessa jiraatanii jireenya isinitti hin fakkaatin dhugaa waaqayyooti jechuudha. Mataatu si dhukkuba mataa jechuun namni biyyarraa dhuftee hojii tokko dhaabbannaadhaan hojii tokkorra gasi dhaabsisanii hojii tokko hojjisiisaniiti gaariidha. Dhuftee taanaanii ji'a 2-3 keessatti hojii 10 ol iddoo hojii 10 ol si geessu jechuudha. Ammallee kabraatii si gurgurataa kuunillee birrii 5 yoo sirra ammallee yoo birrii 5 sirra argate kabraatii si gurgurataa ammallee yoo birrii 5 sirratti argatanii kabraatii si gurguruu jechuudha. Xiqqaatee ati ji'a tokko keessatti gara kaampaanii 10 olitti si gurguratu jechuudha. Arbaamni yookiin bosiin namni si marra'u sun jechuudha. Iddoo 10 oli si gurgurata. Adamma urga dhufeeti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyi kana dhufee ji'a muraasa kana keessatti hojii ani hojjenne hin jiru. Hojii an seenee hojjenne hin jiru. Amma ji'a tokko yoo hojii qalal jedhe hojii salphaa hojjechiisanii ji'a itti aanu ammootu hojii jettee imimmaan itti buusu seensan jechuudha. Arajoo kaampaanii viizaa sappilaayeen dhufinaa ammallee taanaan sheer godhaatii biraan nagaa adaraa keessatti. Viizaa sappilaayeen akka dhufne ijoolleen viidiyoo ijoolleen beelarraan kan ka'e akkasuma ho'a aduu kanarraan kan ka'e humni isaanii dhumatee kukkufaa jiru. Viidiyoo baay'een na bira jira kan ijoollee itti kufanii iddoo dhibamaa kun garaa qabataa kun haqqisaa kun ammootu inumaayyuu nyaata appitaayitiin nyaata kadhaabellee jira. Ijoo viidiyoo baay'eetu na bira jira viidiyoon jechuudha. Hundee sababbi ho'aatiif ijoollee miidhaa guddaa keessa jiran warroonni mukayyaf hin qabne. Fakkeenyaaf waaqayyoon galanni haa ga'u. Daqiiqaa muraasa yoon argate daqiiqaa muraasa kunoo akka nama mukayyafa jala taa'e jechuudha. Mukayyafa jala taa'ee tanani qabbaneeffadhee maal jedhee suuta hidhee bishaan dhugee hojii koo hojjedha. Garuu kana taasise waaqayyoodha. Ijoollee isa akkana keessa hin jirre hoo attamiin jiran? Ijoollee nama baay'ee kukkufaa jiraa bare. Ooyya 53, 54, 55 seenuu jalqabee jira. Kana jechuun miidhamuudha. Ji'a tokko akka jiini lama kullufutti warroonni kaampaanii keessa jirtanillee hojii keessan qannasa guyyaa kaan deema guyyaa kaan dhaabaa guyyaa kaan deema guyyaa kaan dhaabaa ji'a lamaa kana yoo isin miidhe hooyi jechuudha. Hundee kana haala dhugaa waaqayyo ijoolleen dhumate namni. Hundee eentumee ji'a kana keessa ji'a guutuu dhaqee hojjetaa jira. Namni hojjetaa hin jiru. Adaraa keessan ijoollee biyyarraa dhufaaran ifitti hima. Viizaa sappilaayeen akka dhufu. Viizaa sappilaayeen ammallee irra deebisanii akka dhufu. Chaaw shi. Jabaadhaa. Lamaanni nyaama jabaadhaa. Hooloo godhaa mana kana. Kaansileeshiniin qabatee oduu garaagaraa qabatee dhufe isinii qabadhee dhufa. Eentu miindaa ji'a jalqabaa fudhate? Eentu miindaa ji'a lammaffaa fudhate? Eentu miindaa ji'a sadaffaa fudhate? Kaampaanii keessatti hojjettanii jechuudha. Mee namni miindaa ji'a sadii irgit miindaa ji'a sadii birrii 1,200 namni fudhatu jirta. Kanaafi kaampaanii hin dhufinaa jechuun waan biraatiif miti ijoo. Sababbi ID sirraa hojjeteef miindaa kan kee kan ji'a sadii sirraa qabata. Sababbi ID si hojjeteef miindaa kan kee ji'a sadii sirraa qabata kaampaanii jechuudha. Dhugaa waan salphaa isinitti hin fakkaatin ijoo. Jireenyi kaampaanii keessa jiraatanii jireenya isinitti hin fakkaatin dhugaa waaqayyooti jechuudha. Mataatu si dhukkuba mataa jechuun namni biyyarraa dhuftee hojii tokko dhaabbannaadhaan hojii tokkorra gasi dhaabsisanii hojii tokko hojjisiisaniiti gaariidha.
dhufte taanaaniin ji'a lama sadii keessatti hojii 10 ol iddoo hojii 10 ol si geessu jechuudha. ammallee kabraatis gurgurataa kun illee birrii shayyoo sir ammallee birrii shan sirra argate kabraatis gurgurataa ammallee birrii shan sirra argatane kabraatis gurguruu jechuudha. xiqqaate ati ji'a tokko keessatti gara kaampaanii 10 olitti si gurguratu jechuudha. arbaamni yookiin bosiin namni si marra sun jechuudha. iddoo 10 oli si gurgurata. adamma urga dhufeeti jechuudha. dhugaa dubbachuudhaaf biyyi kana dhufee ji'a muraasa kana keessatti hojii ani hojjanne hin jiru. hojii an seenee hojjanne hin jiru. amma ji'a tokko yoo hojii qalal jedhe hojii salphaa hojii seensisanii ji'a itti aanu ammootu hojii jettee imimmaan itti buustu seensan jechuudha. haaraa hojii kaampaanii viizaa sappilaayee dhuufinaa ammallee taanaan sheer godhaatii biraan nagaa adaraa keessatti viizaa sappilaayeen akka dhufne ijoolleen haaraa viidiyoo ijoolleen beelarraan kan ka'e akkasuma ho'a aduu kanarraan kan ka'e humni isaanii dhumatee kukkufaa jiru. viidiyoo baay'een na bira jira kan ijoollee itti kufanii iddoo dhibamaa kun garaa qabataa kun haqqisaa kun ammootu inumaayyuu nyaata appitaayitiin nyaata kadhaabellee jira. ijoo viidiyoo baay'eetu na bira jira viidiyoon jechuudha. Ndee sababbi ho'aatiif ijoollee miidhaa guddaa keessa jiran warroonni mukayyaf hin qabne. fakkeenyaaf waaqayyoon galanni haa ga'u. daqiiqaa muraasa yoon argate daqiiqaa muraasa kunoo akka nama mukayyafa jala taa'e jechuudha. mukayyafa jala taa'ee tanani qabbaneeffadhee maal jedhee suuta hidhee bishaan dhugee hojii koo hojjedha. garuu kana taasise waaqayyoodha. ijoollee isa akkana keessa hin jirre hoo attami jiran ijoollee bii nama baay'ee kukkufaa jiraa bare ooyya 53 54 55 seenuu jalqabee jira. kana jechuun miidhamuudha. ji'a tokko akka jiini lamaa kullufutti warroonni kaampaanii keessa jirtanillee hojii keessan qannasa guyyaa kaan deemaa guyyaa kaan dhaabaa guyyaa kaan deemaa guyyaa kaan dhaabaa ji'a lamaa kana yoo isin miidhe hooyi jechuudha. Hindee kana haala dhugaa waaqayyo ijoolleen dhumate namni hindee eentume ji'a kana keessa ji'a guutuu dhaqee hojjetaa jira. namni hojjetaa hin jiru. adaraa keessan ijoollee biyyarraa dhufaaraan ifitti hima. viizaa sappilaayeen akka dhufu. viizaa sappilaayeen ammallee irra deebisanii akka dhufu. chaawo jabaadhaa. namoonni nyaama jabaadhaa. hooloo godhaa mana kana kaansileeshiniin qabatee oduu garaagaraa qabatee dhufe isinii qabadee dhufa.